waamicha kabajaa guyyaa gootota Oromoo jaarmiyaan Abaa Woboo gamtaa Iskaandiiviyaa gurmuu gameeyyii ayyaantuu daagaa gurmuu burreessoo boruu fi gurmuu Abaa Woboo biyya Suudii waliin ta'uun sagantaa addaa karaa Zuumii irratti qopheesseera. Sagantaan kun eebile 25 bara 2026 sa'aatii 19 Seentiraal Awurooppaa taayimiitti ni geggeeffama. Keessummoonni keenya kabajamoon qabsaa'ota gameeyyii jaalallee qabsoo bilisummaa Oromoo Woboo fi miseensota koree jaarmiyaa Abaa Woboo biyya alaadha. Afooshaalee ifa bilisummaa, afoosha Booranaa Baarentuu, waldaa Maccaa Tuulamaa, waldaa Oromoo Harargee fi uummata bal'aa hunda kabajaan affeera. Kottaa sagantaa kana irratti hirmaadhaa. Yaadannoo gootota keenyaa haa kabaju. Seenaa isaanii irraa haa baran. Qabsoo bilisummaa keenya haa jabeessinu. Iddoon Zoom Miitiingii eebila 25 bara 2026 sa'aatii 19 tokkummaan humna. Gootonni keenya yeroo hundaa qalbii keenya keessa jiraatu.